When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota Hashimtuu Bee Oro akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Hadda barumsa baay'ee namatti toluu fi aappii baay'ee tokko jaalatamaa isiniif qabadhee dhufee jira. Haala kanaan viidiyoo akkamitti akka hojjettan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Waan barbaadan filmii barbaadan ittiin dalaguu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun baay'ee tokko video kana akkana dalagu waan baay'ee tokko jechuun nama hedduuf gaafii na gaafataa turtanii hedduu tokko nama ulfaataa kanaaf mala salphaan isin agarsiisa jechuudha. Waan barbaadan hojjechuu dandeettan jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko nama tolu. Kanaaf hamma dhuma video kana hordofuu qabdan jechuudha. Akkasumas eddumaanuu rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu. Oromootiin tanidhaa jirtu rabbiin hidhaa keessaa nu haa baasu. Tokkummaa nuuf haa kennu. Jaalala nuuf haa kennu. Qabsoon itti fufaa Oromootii akkasumas isiniin jedha. Kanaafuu barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee haala kamiin viidiyoo akkanatti wannaa goone hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Kanaafuu yeroo itti aanu dammoo waa'ee diraamaa waa'ee yaada keessan irraa hundoofne waan isinitti tole isin qabanneetiin dhiyaanna yaada nuuf kennaa. Akkasumas dammoo wal jajjabeessuu qabnaa, afaan tokko ta'uu qabnaa akkuma duraan isiniin jedhu. Kanaafuu waan baay'ee tokko namatti tolu sirriitti hordofaa hamma xumura viidiyoo isaa ilaalaa jechuudha. Kanaafuu isiniif galaa isinis akkanatti hojjechuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu kanatti aansee jechuudha warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan jechuudha. Iddoo YouTube keessa seentaniitiin iddoo sarchii bira dhaxxaniitiin jechuudha. Akkanatti jechuudha Hashimtuu Bee Oro jettanii barreessan jechuudha. Hashimtuu Bee Oro jettaniitiin yoo barreessan haala kanaan isiniif baasa. Chaanaala keenya isiniif baasa jechuudha. Yoo chaanaalli kun isiniif baay'ee subscribe gochuu hin dagatina. Ittiin kafaltan waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas erga subscribe gootaniin booda notificationii kana all gootan jechuudha. Viidiyoon keenya hundi barumsi keenya kan guyyaa har'aa jechuudha. Mee haala kamiin akka amma isinitti agarsiise kana viidiyoo addaa san haala kamiin hojjannaa akkamitti hojjettanii ka jedhudha. Kanaafuu waan baay'ee tokko salphaadha. Waan baay'ee tokko wannaa jedhu miti. Kanaafuu viidiyoon isinitti mul'isu kana viidiyoon isin dalagaa jiru kana hamma xumura isaa ilaaluu qabdan jechuudha. Akka isinii galuu barbaadan jechuudha. Jalqaba dhuftanii maal gootanii kunniin hundinuu hojii mataa isaa qaba jechuudha. Kaan maasterii kana erga bantanii booda miidiyaa bakka jedhu kana dhuftan jechuudha. Backgroundii kana filachuudhaaf jechuudha. Backgroundii magariisa kana jechuudha. Wayidammoo ka barbaadan ka fedha keessanii jechuudha. Isa kanarra yoo xuxxanii jettan kunoo haala kana isinii baasa. Kan wannaa keessan keessa jirullee yoo barbaadan as keessaa baafachuu dandeettan jechuudha. Nama fakkeenyaaf backgroundii kan asirra jiru galaarii keessan keessa waan barbaadan filachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf kana filadhee jechuudha. Nama fakkeenyaaf haala kanaan erga filadheetiin jedhee ammas deebi'eetiin wannaa san filadhaa jechuudha. Backgroundii isaa akka inni waan samii keessa jiru fakkaatu jechuudha. Isa kana deebi'eetiin ammas ni filadhaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Kun argatanii haala kanaan isas ni filadhaa jechuudha. Ammas erga isa filadhee kun haala kanaan naa bahee jira jechuudha. Ammonti naafu dammoo suuraa asirratti akkana babbaru wayin dammoo viidiyoo nama viidiyoon hojjedhe waan ta'eef isin suuraallee barbaadan godhuu dandeettan jechuudha. Amma isa kana argachuuf as bira dhuftan jechuudha. Kun argitanii isa kana bira dhuftanii as bira dhuftan jechuudha. Background illee filachuudhaaf asuma dhuftan jechuudha. Isa samii fakkaatu san jechuudha. Kun miidiyaa bakka dhufan isin yaagalu as jalqaba as dhuftan jechuudha. Kun bakka laayar jedhu kan as bira dhuftanii achiin booda as tuttanii miidiyaa bakka dhufan kun argitanii as bira isa kana tuttanii jechuudha. Haala kana yoo tuttaniitiin jettan isiniif baasaa jechuudha. Wantoota garaagaraa fakkeenyaaf nama viidiyoo barbaadu san as keessaa filadhaa jechuudha. Kanaaf isinis kan barbaadan ka fedha keessanii filachuu dandeettan jechuudha.
Kun amma an kana filadheetanii jira jechuudha argitanii. Amma kun kan argaartanii miti isa kana filadhee jira jechuudha. Kanaafuu mee isa kana akkami qulqulleessinaa duuba background isaa kana jechuudha. Haala kamiin akka qulqulleessitaniitiin akka asirra isinii mul'atu haala kamiin akka gootan anamma isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu isa kana godhuuf maal gootanii viidiyoo marga tuttan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa keessanaa ta'u viidiyoo ta'u haala kanaan erga tuttaniin booda aspira dhuftan jechuudha. Kuno iddoo kana jechuudha. Iddoo Chrome key jedhu kana aspira dhuftanii kilik gootan jechuudha asirratti. Erga achirra tuttaniin booda maal gootanii aspira guttanii kana oonii gootan jechuudha. Kana ofii jira jechuudha. Erga kana tuttaniin booda ammas dhuftanii maal gootan jechuudha aspira jechuudha. Kalarii fi aspiratti jechuudha kan duuba isaatiin wal fakkaatu sanitanii aspira filattan jechuudha kan duuba background isaatiin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf magariisa kun waan ta'eef duubni isaa magariisa waan ta'eef magariisa kana fudhadha jechuudha yookiin bulee jechuudha. Kanaafuu dhuftanii maal gootanii aspira tuttanii jechuudha. Kun akkana yoo tuttaneettan kun aspira argitanii miti amma magariisni bakka kana jiraachuu arguu qabdan jechuudha. Erga tuttanii maal gootanii isa kana argitanii parsantii kana jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf kun kan namaa balleessaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf footicha kana balleessaa deema. Kun ammoo background isaa haqaa deema haa jennuuti. Fakkeenyaaf dhuftaniitiin aspira tuttanii jechuudha. Isa kana tuttaniitumaan akkana siisitan jechuudha shiikoo jechuudha. Kun amma argitanii akkana mala salphaadhaan haala kanaan amma irraa badee jira jechuudha argitanii. Kun akka barbaadan haala kanaan sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Kun amma irraa badee jira argitanii. Mi'a fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Kun argitanii haala kanaan irraa balleessuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee tokko salphaadha. Kun fakkeenyaaf wantoota garagaraatu jira jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf isuma kana ammas deebisanii akkana sosochoosuu barbaadan as bira dhuftan jechuudha. Kun iddoo kana bira dhuftan jechuudha. Kun argitanii achirra kilik gootan jechuudha. Haala kana arga kilik gootanii akkana viidiyocha kana akkana zoorsiftan jechuudha. Kun akka barbaadanitti jechuudha. Kun akkana zoorsiftan jechuudha. Haala kanaan akka barbaadanitti jechuudha. Gara barbaadan zoorsuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma isinitti agarsiisuuf duubachi deebi'eetiniin kun argitanii kun haala kanaan sirreessuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu applicationii kana argachuudhaaf dammoo kan maasterii kana jechuudha. Kana yookiin Play Store irraa argatan sun baay'ee tokko isin fayyaduu dhabuu danda'a yookiin isin dalaguu dhabuu danda'a isin dalaguu. As description kee jala isiniif kaa viidiyoo kee jala seentanii asi jala linkii isaa isiniif kaa achi jala download godhachuu dandeettan jechuudha. Akkasumas immoo inni download ta'uu isin dide naaf commenti barreessanii isiniif onnaadha jechuudha. Kanaafuu uummata karakkoon jiru waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif galaa. Video bicha hanga xumura isaa ilaaluu qabdan jechuudha. Steppiin tokkollee isin jalaa fi taanaaniin isiniif onnaan ta'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga xumurtaniin booda maal godhuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa dammoo kanaafuu jechuudha. Fakkeenyaaf waa irra barreessuu illee barbaadan kun as bira dhuftan jechuudha. Laayir bakka jedhu kan argitanii miti isa kana bira dhuftaniitiin yoo jettan as bira kun tekstii bakka jedhu kan argitanii tekstii kana tuttanii jechuudha. Kun as bira fakkeenyaaf waan barbaadan jettanii barreessuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aan Ashim jedhee barreessu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf Ashim jedhee erga barreesseen booda maal godhaa? Okay godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun as bira kun argitanii fakkeenyaaf zoom illee godhuu dandeettan jechuudha. Akkan ofii guddistaniitiin jechuudha. Kalarii garagaraatiin jira. Fakkeenyaaf kalarii isaa kana filachuu barbaadan amma si barreessan qubee si barreessan kana jechuudha. Fakkeenyaaf as bira tuttan jechuudha. Xiyyaa kana hordofaa deemtan jechuudha. Yeroo ani isin barsiisu hundayyuu barumsa kiyya kuno kalarii barbaadan filattan jechuudha as keessaa jechuudha. Kalarii barbaadan waan isinitti tole jechuudha. Booraan barbaadan mee fakkeenyaaf isa kana godhuu boora kana godhuudha. Dhuftanii ammas maal gootanii asuma bira tuttanii jechuudha. Kuno achirra kilik gootan jechuudha. Kuno haala kanaan ofitti illee akkana siisitanii yoo barbaadan achi onnaattaniitiin isa kana as bira qabdanii jechuudha. Kuno argitanii isa kana siisuudhaaf as bira qabdan jechuudha. Iddoo kana argitanii
iddoo kana qabdanii argisiisan jechuudha. Zoorsisuudhaaf dammoo iddoo kana bira tuttan jechuudha. Kanaafuu akkana zoom illee ofi godhuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan waan baay'ee tokko namatti tolu. Kanaafuu akkanatti ilaaltaniitiin sirreeffachuu qabdan jechuudha. Kanaafuu erga geessitanii xumurtaniin booda hoo maal godhuu qabnaa kan jedhudha. Amma akkamitti gara gaalaarii kennaa buufatuu dandeenya. Wayim dammoo akkam gara giloorii fakkeenyaaf hin jira miti gara faayila keessaniitti jechuudha. Dabarfachuudhaaf hin gara memooriitti kun as bira dhuftan jechuudha. Iddoo settingii kana wannaa fakkaatu kan argitanii sheerii fakkaatu kana sheerimaa iddoo sheerii kanarra akkana haala kanaan yoo xuxxaneettan wanta garaagaraatiin isinii baasa jechuudha. HD jedheetiin as biratti 720p jedha. Qulqullina isaati jechuudha. Kun viidiyoon akka inni qulqullatee isinii bu'uu barbaadan amma xumurri isaa 360 jechuudha. Kun baay'ee jechuun hin isaa garuu jechuun dimsis jedha. Qulqulluu kan ta'e kun hamma xumura isaa ka jiru kana jechuudha. Isa kana raddeeffatan sirriitti fuulli keessanii illee wanna takka akka orjinaala isinii mul'isaa jechuudha. Kanas haala kanaan bifa sinimaatiin ta'e haala kanaan agarsiisitaniitiin way dammoo akka barbaadanii buufachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ariifattan ta'e wanna humna isaa xiqqeessitanii 50-540-360 irra deebistaniitiin wanna gochuu dandeettan jechuudha. Achiin booda maal gootanii dhuftaniitiin as bira tuttan jechuudha. Kun exportii bakka jedhu kana haala kanaan ni tuttan jechuudha. Amma bu'aa jira jechuudha. Kun argitanii haala kanaan wanna gootaniitiin buufachuu dandeettan jechuudha. Anama waan hin barbaanneef akkana of duuba deebi'a. Kanaafuu haala kanaan sirreeffachuu qabdan jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu barumsa baay'ee tokko gaariidha. Kanaafuu sirriitti hordofuu qabdan jechuudha. Akkasumas dammoo waan isin hin galle dammoo gaafii nagaafadhaa jechuudha. Akkasuma dammoo chaanaala keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha. Homaa ittillee hin kafaltan waan ta'eef subscribe gadhu qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole jechuudha. Adada barumsa isinii gadhiifnuun isin bara gahaa jechuudha. Kanaafuu wanna addaa yaada keessan irra qophoofne video isin hojjedhatan isiniif hojjannaa. Kanaafuu waan barbaadan yaada keessan komentii jalaan nuuf barreessaa. Yaada nuuf kennaa. Kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture jechuudha. Kanaafuu yeroo itti aanu barumsa baay'ee tokko namatti tolu waan isin barbaadan akkuma mareef isiniin jedhe waan isinitti tole yaada keessan nuuf kennaa. Yaada keessan irratti qabanneetiin isiniif dhufnaa. Hordoftoota Hashimtuu Be'ooroo akkasuma dammoo subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Akkasuma nu hordofaa isiniin jedha. Kanaafuu Oromootiyaa tokkummaa isiniif dhaamna jechuudha. Kanaafi haala kanaan waan isiniif hin galle hundayyuu gaafachuudhaani waan beeknu isin barsiifnaa. Waan beektan dammoo isinirraa barannaa jechuudha. Wal barsiifna jechuudha. Isin barsiifnaa qofa osoo hin taane wal barsiifnaa. Isinis yaada yoo qabaattan yaada keessan nuuf kennaa. Kanaafuu waan isin beektan tokko isinirraa barannaa isiniin jedha. Kanumaafuu barumsi keenya kan guyyaa har'aa kanuma irratti dhaabbata. Kanaafuu nagaara nuuf turaa. Horaa bulaa isiniin jenna uummata Oromoo kennaa. Nagaan ciisaa nagaan ka'aa bilisummaa fannifadhaa isiniin jenna. Kisa sen nandubata malabasa hamma yomitana sasa